Abootti maal jettee dubbatti sirreessi natti. Kana dubbii dheedhee dhufee sitti odeesse? Maal inni dhiira miti? Maal dubbii waan akka siyaasa? Burjukaatii? Katii burju? Sister! Nama koomaa keessa jiru. Nama hospitaala siree irra ciisee jiru. Dhiisiti kootu jechuun sirriidha. Bagan jedhe. Dabaleen jedhamas dhiisee dhufu. Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisaatuun argine deebinee facaanee. Kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne. Motorisan maal ni gina dhis malee abdii motorisan maaliif jijjiirte gaafsan maal motorisan gaafsan qofa of tammoo motorisan maal jijjiirte kisimi abdila nati dongortirta abdii motora gaafsan maaf jijjiirte dhuguma sinjee dongortirta nati abdii amma nati maaliif jijjiirte guyyaa sana motora guyyaa sana akka jijjiirte inti seetu motor san guyyaa san qofa of tammoo abdii yaa maal ta'e guyyaa sana maal tutti gala nati dhaabaddu naanas dhaabaddu haasil motora sana akka jijjiirte inti seetu nati abdii dhugaa tasgabbaay sirriin jirtu tasgabbaay abdii ndobatu abdii ndobatu tasgabbaay Doctor, bulsiina kam ture? Hirribni faallateen harkisi ture. Steetiin keessan Kaalifoorniyaa dha miti? Yaa, inni biyya kanaan completely faallaadha. Oo, osoo nuuf inni duuba si dhokkine akka. Qosatti biyya ormaas gammachuuf hirribni waan jiru sitti fakkaatti yoona. Biyya kanatti qofaa buluurraa achuma dhaabbiitti hidhamu wayyuu jetta? Falmi, otoo hin jalqabin akkam moomuna gootee bara. Dhiise, Ameerikaan akkam ture? Waan barnoota tokko ispeeshaalaayiz gochuu irratti wanti xiyyeeffachaa tureef homaan darbu. Carraachitti qacaramtee jechuun arganne?
dhugaa dubbachuuf ammas warra adii keessaanitti jibbaaf tuffii guddaa warra gurraachaaf qabu. Gurraachi fayyaadatti wanta amansiisaa isaanitti fakkaatu. Ammas baay'eef jaallatu jechuudha moo? Of jaallatu. Kanaaf dadhabbii galata hin qabneef joorura. Uummata ofii gargaarsa barbaadu. Gargaaruu wayya jedhee murteesse. Murtoo addaadha. Nothing. Eentu si ajaja. Abdii mana dhaatti nu bichisiista. Abdii. Nothing. Ati seenaan kee masitti dhumu. Nothing siin jedhe. Abdii. Abdii bolluu si bar. Abdii. Nothing. Abdii. Nothing siin jedhe. Ati dubbaadhu abdii dhiisi. Mana dhaatti nu bichisiista. Gordeen. Motora gaafsan maaltu jijjiirsiin jedhe. Eentu si ajaja. Nothing siin jedhe. Lattu laasi. Maal godhi jettee? Maal godhi siin jedhe? Siif maa gana dhiisa abdii. Abdii gana dhiisi. Irra naa himtaa? Irra naa himtaa? Abdii dhiisi mana dhaatti. Kotasi deem. Irra naa himtaa siin jedhe. Dubbattooti maaliif akka goote? Urjii dhaban. Urjii ajjeeftee uumte. Akkasii goote. Natti. Maal godhettee si ajajje. Akkamitti balleessuuf? Akkamitti balleessuuf? Maal isa balleessite? Dubbadhu. Maal isaa balleessite dubbadhu. Kila dhisiif Maal isaa balleessite natti. Asumatti hin adduutii fitikkaa ta'uu baannaan asuma lubbuun kan keessaa baatu si godhu. Fireeni gutee. Haifalmi. Gargar facaan inni akka salphaatti. Mee hundeen maalitti jira? Hundeen mana yaalaa dhuunfaa isaa banate hojjechaa. Birmaduun barnootaaf Ameerikaa deemee akka jiru quba qabda? Neebar nageenya. Baay'ee nama dhiba. Kaampaanii walii wajjin hojjenna jennee dhaadachaa turre sana. Bakka inni jiru wallaaluu keenya. Inni immoo baratu wanti nuti waan itti fufutti fakkaatan. Sorry. Haalonni akka hin taane itti jijjiiraman. So amma asitti qacaramtee hojjechuu moo kan dhuunfaa kee hojjechuudha kan yaadde? Si wajjin hin mari'adha doktara. Asitti banuuf waamuu nan qabu. Doolaariin fidee dhufe tokkos hin jiru. Achitti dhiistee dhuftee as tolatti qabu waddeen? Falmii maal taateetta? Jalqaba irratti kaayee kositti mira. Ittaan sun jaallatti biyya keetiif qabdu. Paatriyootizimii inni durii sun eessa deeme? Inni dur egaa biyya kanatti kan milkaa'eera kan karoorsee karaatti hafeetu caala. Maarii nuti immoo warri karoorsee milkaa'ee keessatti waamamaaf hin yaallu. Meessota yommuu keessa bartu ilaalaa deemne. Noo falmii. Rakkoon jiraachuutu mala. Ta'us gobrati. Rakkoo sana tun taane waa'ee furmaata rakkoo sanaa tasootii qabda. Murtoon kee baay'ee na ajaa'ibsiiseera. Namni biyya kana akkam godheen biyya kanaa ba'a yommuu jedhutti. Ati immoo lammii kanaaf hin hojjannettee ofitti amanamummaa guddaadhaan dhufuun kee murtoo addaadha. Ta'us garuu murtoo kee kana adeemsa keessa ilaalaa deemna. Maallaqaaf jettee lubbuu namaa baaftaa? Natti maallaqaaf jettee lubbuu namaa baaftaa? Meeqa sii laatti birrii? Meeqa sii laatti? Meeqa sii laatti? Meeqa sii laatti? Oh.
Akan. Jirra. Galatasa. Maal sandeetan kilaasiin beetu? Xiqqoo laayibiraarii matti dubbisa jedheen. Hayi, na dhoysi jirtaas dhageetiin jiraata. Maal dhageesse? Na wajjis jeeni? Na wajjin ciisii? Haa boonsaaniif tuudhaan na wajjis jeeni? Inni yoo ciisuuf barbaade dhaqee muka jalan ciisu. Hayi. Murtoo kee dhoksaatti raawwachuuf akka na waamteef guutuun qaba. Akkati yaadde yoo ta'u baatiyoo. Akkanan yaade ta'uu baannaan sababii keetiin barataan ati jaalattu mooraa kana keessaa ari'amuuf jira jechuudha. Maal tokko qabadee ari'amu? Nama hedduudhamti barumsa yoo dadhabanii kan galaa jiran. Hoo barumsa dhaabuun dhuma addunyaa kanas ta'e fakkaati. Akkas miti. Garuu barnoota dhaabnan jalqaba umurii gadiitti dhaabuudha malee baratanii erga kaampaasii ga'anii booda barnoota dhaabu jechuun darbii abbaa 13ffaarra lafa gad of lakkisu jechuudha. Deebi'anii ka'uunis deebi'anii nama ta'uunis akka jiru dagatiin. Eenyurraa dhageessite? Bakka fadhiyoon dhageeyo. Maal si dhibate? Na dhoysi jirtaasa? Wallaahi iftuun si jaallattee barati. Maal haasaa jirtaa jaalu? Inni dhiisni. Awwaati na dhoysi jirta. Gurbaa kana yookiin haala qabiitu musa? No. Waan akkasii tasuma sammuu kee keessaa balleessi akkas hin ta'u. Haaya ati garuu hin goone. Isa dhugaadhaan waan tokko hin goone. Wallaahi. Duuba maal barbaadeeti? Moobaayilii miti jimaanuu ni badaa'e maal jechuudha? Deebi'anii ka'utti mee akka deebi'ee ka'u laala. Walumaan jira. Na dhaggeeffadhu mee. Dhala namaa rakkoo guddaa akkasii keessa galchee utuu furmaatan kennaniif waan taasisu fakkaata. Gadi taayitiin waliin mari'adhu. Akkas taanaan immoo maarree. Xiqqoo ishii haasaa keetu natti toluu dinaanan ka'e. Murtoo kana maaliif akkam fudhachaa jiru beekta? Natti tole sitti hin fakkaate. Sitti hin tolle taanaan dhiisuu dandeessa. Wantan si jaaladhu osoo hin taane wantan isa kabajuufidha. Murtoo kana keessa kanan seeniif. Ulaagaalee jaalalaa keessaa tokko kabaja. Jaalala keessa kabajamuunis kabajuunis garuu jira. Iftu. Mooraa kana keessatti ani caala kan si kunuunsee jira. Akkasii. Ani siif jedhee waan meeqan taane. Mooraa kana keessatti baay'ee si kabajaan turreen. Waan ittiin gaarummaa kee yaadadhu tokko iyyuu hin qabu. Lola keef jibba kee irraan kan hafe. Iftu. Ammas taanan situun naan falmaa jira. Ani waa tokko iyyuu siin hin mormine. Situun ati seenaan falmaa jira malee. Fedhii koo malee murtooti feetu keessa seenaa jira. Maal fedhii keetiin miti itti walii galtee itti fakkaate? Fedhii kun sitti hin fakkaatiin waan na dirqamsiisetu jira malee. Iftu. Ati waa'ee isaa dhiisa. Waa'ee nama kamiitu dhiisi. Iftu. Akkam baay'ee si jaaladhu ni beekta. Jaalala siif qabu. Dhaannaa onnee kooti maal akka ta'e ati hubattee beekta. Yeroon akkasitti lolu, yeroon akkasitti hori'u siin jibbee sitti fakkaata. Hedduu waan si jaaladhuuf. Iftuu jaallata beektaan kanaaf jedhee kana hundumaa xaxa. Wanta badeen ka jaalaltii jibbaan tolti maal jechuudha? Haati waan hundaaf barnoota kee addaan muriin. Barnoota koo waan addaan kutu natti hin fakkaatu. Rakkoo hin qabu. Haayee ummaan tee dhageessii jirti? Maal dhageessii maal jedheen itti waan akkasii? Ittiin himin ishiin dhaga'uu hin qabdu. Ittiin himu. Iftu. Baay'een si jaaladha. Nama biraa waliin si arguun barbaadu mooraa kana keessatti. Naaf hubadhu Iftu.
hariiroo amma jalqabne kana akka itti fufnu abdii guddaan qaba. Si waliin jiraachuu baay'ee naaf waan ta'eef. Kanaaf please jibba sitti fakkaataa yeroon akkasii sitti haasa'u. Please jaalala koo naaf. Maal waliigaltee keenya diiguu barbaadde? Boonsa waliigaltee kee yoo fudhadhe iyyuu bakka jirru garuu yaadadhume. Eessa jira naafati? Maal kilaasii keessa namuun jiru? Maal rakkoo qaba? Ta'us eessa akka jirru yaadadhu. Iftu rakkoon qabu kun sitti hin tolle taanaan mooraalaas ba'uu dandeenya. Akamati nagaadha sihiite miti abdi akam nagaadha miti nagagalata kayo nagaa akamati galatooni sister baay'ee nu faana dadhabde rakkoon qabu kun hojii kooti guddaa ibsataan tokko fayyee yeroon raabahu baay'ee kan kana caalaa nu gammachiisu tokko illee hin jiru yoo hojii kee ta'e illee baay'ee nu gargaarte galatooni faatu yeroo gaarii qabatu galatooni sister kunuunsi kee jechuudha dhukkubsadhu nama godhaa beeki. Dhukkubsadhu gootu kasii yaalamaa rakkoo qabu. Anaaf nyeenyu boore ana durboota naa boon hin qaban shamarran naa boosuun qadu malee utuu dhukkubsadhe. Siituu dubara boochisaa jechuudha. Maaleessa ani illee nan boonsa malee hin boosisu waa fedhee fuusi sister bilbila kee yoo bilbila ol jijjiirree maal sitti fakkaata. Bilbilli koo maal sii godha. Kanaaf nagaan. Maal akka maali barataan kun isin malee maal qaba. Nagaatti jedhi amma. Wayya teere sister. Eeyyeen nagaatti. Wayyaare. keenyan dhufiin jettus har'a garuu fagoomatti si arguuf fuula kee dura dhaabachuu baadhus maalirraa akka jirtu har'an dhaga'ee dhufe qaawwa dhiifama adda baanee akkas taane turre jedhee yaadeen beeku qaawwi xiqqoon yeroo dheeraaf adda nu baaste lolli xiqqoon utuu hin beekamiin baay'ee nu facaaste har'as hamileef gara jabiinaaf amma dheessu dubbisuuf nan sodaadha. Ta'us garuu fagootti jageetuun arge. Waan ati yaadde sana immoo bira ga'eera. Waan yaadde tokko yoo hin qabu. Waan ati yaadde tokko isaa bira ga'eeraan siin jedha. Waan yaadde hin qabuun siin jechaa jira. Sitti himu waa'ee koo ana caalaan beektooti. Ana caalaas waa'ee koo dhiphachuuf mirga hin qabdu. Dhugaa kee jette si caalaan dhiphadhu yoon ta'eyyuu siif garuu nan dhiphadha. Kanaaf egaa kanatti nama biraa wajjin deemtee ciisuuf murteessite. Suuta jedhee asii namnis dhagaa. Akkasuma hartaa yeeti. Maaliif suuta jedhee haasaan? Akkamitti dogoggora tokkotu sirreessin dogoggora biraatti dabaltate? Dogoggorri kun hundumtu kan raawwate an akka ta'e beeki. Utuwaan hin jiru ta'etti kana keessan seente toltee qabu. Inni ta'uu dhiisuus hin danda'a. Waa'ee isaa fata of hin dhiphisin. Akkamittiin of dhiphisuu dhiisa? Harmeen kee siif yaaddofti. Atis harmee keedhaaf yaaddofta. Rakkoo kana keessa kan si galche ana mataa godhu. Utuun rakkina guddaa kana beeku akkamittiin callisaan? Waan tokko sitti himu murtoo gosa dhumaa sitti himu ani rakkina keessa seene kana keessaatti karaan barbaade nan ba'a. Akkan barbaade godhe. Ati dhimma mataa kootii keessa galtee rakkina taane keessa lixxe. Dhimma koof jettee waan hin taane ofirratti hin fidin. Yoo hin ta'uu akkasuma gochuun barbaadetti immoo fedha keessa taanaan deemiitii wajjin ciisi. Garuu sababa isaaf jedheeni rakkina keessaa isa baasuuf jedheeni maal jettee natti naasee sababa quubsaa miti kun. Ani rakkina koof gahaadha. Furmaata isaatiin barbaadadhaan iyyuu. Yoo fedha wajjin ciisuu qabaatte immoo deemtee ciisuu dandeessa. Qabu. Anatu
Anatu boonsa wajjin moo? Anaan nan beektu anaan. Sababii keetiif jedheeni. Rakkoo kana keessa kan si galche anadha jedheeni malee anatu boonsa wajjin moo qabu? Baay'ee kana dhiphise moo maal akka ta'e garuu beektaa? Dhiirri tokko durba tokko jaallate is normal. Waan tokko iyyuu namni ittiin jedhu hin jiru. Durbarri tokko gaafa dhiira tokko jaallattu garuu kashalabbee fakkaatti. Gatii harmee kee jaallattuuf, gatii amala qabduuf, gatii amanamtuuf jedheen si kabajeessitti siqe. Kana dubbatta jedhee garuu yaadeen beeku sana dhugaa. Kana booddee jakkee arguu hin barbaadu. Maal si godhe qaba? Ijoolleen keessanarraa boriif jaboo akka ta'an, fedhiin isaanii guutamee jireenyi isaanii akka miidhagu, hawwiin isaaniis akka dhugoomu, waan ta'uu fedhan ta'anii kanas akka bakkaan ga'an har'umatti yaadaa. Egereen ijoollee keessanii akka mijatu, rakkoo fotoo hin mo'amin bakka yaadan akka ga'an, mul'ata isaanii dhugoomsuuf abdii isaanii kunuunfadhaa. Ijoolleen keessan waan fedhan akka ta'an nin danda'a jedhanii akka danda'an isin har'uma bu'uura tolchaa. Dhaloota wayyaawaa ta'anii haalaan baratanii biyya dhaalan guddisanii akka hojjetan, aantee akka boonsan qusachuu haa jalqaban. Inni har'a qusatan irkoo ittiin of danda'an ta'a. Isaan faana guddachaa abjuu isaanii dhugoomsa. Smart Children sanduuqa qusannoo addaa daa'immanii baankii Awaash irraa. Arjoommiin heera uumaa ganamaa keessaa tokkodha. Xiqqeessinee kenninu dachaa godhee deebisee nuu kenna. Duudhaa jaalalaa kan uumamaa kanaan immoo jiraan. Jireenyi tolee hegereefis tolee jiraata. Otoma dubbannu inni hin oolle sun dhufnaanoo. Kunis seera uumamaa keessaa tokko mitire. Jireenya maatii keessanii uumaaf galata galchaa fi hojjechaa baroottanii horattan sana eenyutu itti fufsiisa? Eenyutu dhiphina keessaa isin baasuuf dafee anoo jira isiniin jedha. Awaash abbaa arjaa. Jireenyi keessan tolee akka itti fufu inshuraansii wabii jireenyaa Awaash. Oromiyaa addunyaatti beeksisuun ergama isaa kan ta'e Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan hawwatoof godambaalee Oromiyaa keessa jiraniif wabii ni dhaabbata. Kunuunsee haaromsuun ammoo wixinee isaa keessaa isa hangafa. Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti bakkeewwan Komishinii Tuurizimii Oromiyaa. Oromiyaa daawwadhaa.
gadaan erga keenyatee gabaanis keenyata odaa elektirooniks handhuura oromiyaa finfinneetti boolee irraa ka'ee guutummaa oromiyaatti dhiyeessii meeshaalee elektirooniksii kompiitaraa fi meeshaalee kompiitaroota bilbiloota ammayyaa taabileetiiwwanii fi bu'aawwan teeknooloojii hunda of keessatti qabate isin eegaa jira. Odaa elektirooniksii dhuftanii maaltu jira jedhame hin gaafatamu, wanti dhabame hin jiru. Marree warreen baaqees ta'ee jilmaan fudhattanii magaalota oromiyaa irratti raabsuu barbaadaniif carraa bareedaa isiniif qopheessinee jirra. Waajjiraalee mootummaa bittaafis ta'ee liqii haala mijataa qabna. Marree koottaa meeshaalee qulqullina gatii madaalawaan nu biraa argattu. Warreen sababa adda addaatiin dhufuu hin dandeenyeef bilbiltanii yoo nu ajajjan battalatti iddoo jirtanitti isin biraan geenya. Teessoon keenya boolee gamoo oromiyaa darbii tokkoffaarratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf duwwaa 911 duwwaa 7 yookiin duwwaa 944 22 83 44 nuuf bilbilaa. Odaa Elektirooniks.